Ajaa'ibaa taatee takkanaa uumarratti ta'e wal qabatee ho'iin mammaaksa ho'iin baachuu ajaa'ibaa wayii yaadadde maaltu ta'e isiniif fakkaate dur bara keenya san jechuudha. Namichatu jaartii fuudhee jaartiin ulfooftee doofu geesse. Gaafa isin doofu geessu guyyaan itti kalaa'ee guyyaan hin lakkaa'amamne tilmaamanni beekama jechuudha. Waan gaafa isin deettee hafuura itti baafattu waan isin nyaattu bita jedhee abbaan warraa gabaa bahee waan isin nyaattu hunda bitee namni tokko tokko kun amala wayii qabaanne amala bishaan dhuguu jechuudha. Bishaan dhuguudhaaf meeshaa akkasii qabatee bishaan jechuun waan nama sakraansu jechuudha, waan akka araqee waan akka biiraa meeshaa san qabatee dhaqee dhugee quufee bahee bakka meeshaa san qabatee sakkaaraamiin tokko tokko waan haasakkanuu malee meeshaa isaa san hin jabeessame akkasumatti qabatee galee gaafa inni garuu jaartiin isaa ciniinsurra jirti dha'uuf warri intalalleetti dhufee warri dhiiraa gicha taa'aa turiin beeytanii mire mana citaa san mana baadiyyaa san hin beeytan jechuudha. Namni hin beeyne jiru jedhee yaada. Dubartoonni borootti ol dachaatee tan deessiftuillee ogeettiin dooktarri duraanii jechuudha. Biratteettee deessisaa jirti. Soddaatillee mana jirti qooroodha intala ofii bira. Soddaan hagicha jira namni hundu du'aa godha taa'ee yaa rabbii hin beeytanii mire namni hin dhaqqabiin hin jiraare. Yeroo duraan ciniinsuun dubartii qabdu du'aa godhaniif jechuudha. Isin achi iyyite inni taa'ee meeshaa ol kennee daddaaqaa ofii taa'e maal inni jedheetu bakka giraa gabba'eellee nama dhuge sammuun isaa barrazamee jirti taa'a. Isin achi boroo namni ciniinsuun qabeen boo inni iyyaa mire sagalee adda addaa dhageessiftiin aaddi. Inni hagicha taa'ee maal jedha isin fakkaate osoo namni guutuun jiru. Namni sun marti guutuun achi keessa jira. Inni waan itti jiru waan dhugeetu isa haasofsiisa. Hiyyeessii kana laalee jarana maaloo maal taate kokkolfaa kennaa bobbo'aalee jii kokkolfaa kennaa bobbo'aalee jii. Inni gaafa deettullee wannuma kolfitutti fakkaate na fakkaate. Gaafa deettullee wannuma kolfaa deettutti fakkaate. Akka gaafsaniitii miti dubbiin. Akkasanii akka gaafa kennanii sanii miti dubbiin. Takkaadhaan gaafa wala gara gammachiisu akka gorrosaa fi rakkataa jira mana alaa fuudhee manatti godhaa ijoollee isaanii kaa nyaata gaan arganne mana barumsaatti nyaachise isatu jalqabe waan kanneen jechuudha. Takkalaan wanna jalatti dabiin qabu jarri galatan beekan macha gaafa teechirraa boote si boochisan bakka gaafa awwala ammoo akkuma mucayyoo sanii kokkolfanii si wajjin nyaatan atillee kolfiteetuma nyaachifta jechuudha. Jarri garuu gaafa sirraa geeffatan gaafa bakka sanii ati sochoote dantaa hin qaban wal malee si nyaatu. Naa hoggansi Oromollee kanarraa waan tokko inni bata'ee yaada. Namni kamuu ittuma himaa hin dhagayan malee badaa ofii wayyaa ilma badaa Oromoo badaa wayyaa maaf jennaan warruma amma jara qeequutu arrabsuun jarri nafxanyaa nama kana arrabsuun osoo inni miidhaa hedduu raawwatullee baay'ee nama dhukkubsa jechuudha. Dagatanii arrabni nafxanyaa itti dhagamee namoonni hedduun sagalee ta'aa jiran. Takkalaa bara inni Finfinnee bulchutti waa hedduu keessatti dhabne. Waan seenan hin daganne. Hacaaluu yeroo Takkalaan Finfinnee bulchutti dhabne hooggantoonni siyaasaa bara san hidhamanii siyaasaan Oromoo bara inni Finfinnee bulchutti afaan
wallaalamee gara inni garagalee wallaalame jechuudha. Kun biyyaa bahee, kun baqatee, kun hidhamee, kun du'e. Innaa inni waan akkasii bara isaa san keessa ta'ullee inni illee raawwatuu dhabu. Bara isaa san keessatti waan raawwatameef Oromoon itti aaraa maaf akkana ka'uu dida ilma keenya jechuuf itti aara malee diinummaan qabu. Diinni biraa yoo isa tuqe hin dandeenyu nu dhukkubsa jechuudha. Innaa nafxanyaan jechuun nafxanyaa macheen kibira ይወዱ ለናፍጠኛ ክብር አይገባም። የእናንተ ዲቃላ ከመንገድ ላይ የወሰደ እያበላ የእናንተ የአቅም ደካሞች ቤት ሰጥቶ እያስገባ እስቲ ታከላ ምን አደረገ? እናንተን ምን አደረገ? እስቲ እናንተ እኮ ዛሬ ከእጅ ላይ የበላችሁ ነገ ታነክሳላችሁ። ውሻ ይሻላል ከእናንተ ከናፍጠኞች ውሻ ይሻላል። ዛሬ አጎቴ ወንድሜ የአባቴ ጎድ ናገሴ ኦሮሞ ማርፊቱን ነገ ሰበደርቲ ናሰይና ወንዲ አመዙን ነው ሚዴራ እና ሐሰው ቀምና በረቱ ቀምና ፋና መተከማ ሰኔ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ